Nagaanii fi araarri Waaqayyoodha. Lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Waaqayyo inni carraa guddaa nuuf kennee walii wajjin sagaleessaa akka hirmaannu taasise maqaan isaa ulfaatu. Inni ofii isaatii qalamuudhaan saba hunduma keessaa, nama hunduma keessaa, afaan hunduma keessaa, gosa hunduma keessaa namoota dhiiga isaatiin Waaqayyoodhaaf bite. Hunduma keenyaa warra waliin beekne, diinota walii warra turre, walitti nu fidee ijoollee abbaa tokko, ilmaan abbaa tokko nu taasise. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isarrattis immoo iyyuu qaama tokko akka ta'an, hafuura tokko akka dhugnu, gooftaa tokko akka waaqeffannu, jireenya tokko, kaayyoo tokko, galma tokko akka qabaannu Yesus Kiristoos dukkana keessaa gara ifa dinqisiisatti nu yaame. Kanaaf gooftaa kana nuuf godheef galanni guddaa haa ta'u jecha kallattiidhumaan gara sagalee Waaqayyoo sanqarra qabadhee dhufeetti tarkaanfadha. Waaqayyo irra karaa sagalee isaa gorsa cimaa isaa nuuf kenna. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Phaawulos yeroo baay'ee gorsa adda addaa waldaa kiristaanaa gorseera. Hojjetaan Waaqayyoodhaa Phaawulos yeroo baay'ee waldaa kiristaanaadhaaf gorsa adda addaa kenneera. Gorsa Phaawulos waldaa Qorontoosiif kenne keessaa boqonnaa 8 irratti kan argamu waa'ee gaafii warra waaqayyoolii tolfamaadhaaf qalma dhiyeessanii yookaan immoo waa'ee waaqayyoolii tolfamaadhaaf qalma dhiyaatu sanaa gorsa gaarii, gorsa nama ijaaru Phaawulos kenneera. Beekumsa keetiin obboleessa kee ajjeesiin mata duree jedhu irrattan dhaabadhee isinitti dubbadha. Beekumsa keetiin obboleessa kee ajjeesiin, beekumsa keetiin obboleessa kee hin balleessiin. Beekumsi kan nama balleessu miti, garuu qabannaa isaa yoo wallaalan nama balleessa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni beekaan tokko beekumsa ofii isaadhaa beeku sana qabachuu yoo wallaalee beekumsuma ofii isaatii qabu sanaan warra hin beekne baay'ee ni balleessa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni jabaan tokko jabina ofii qabu sana qabachuu wallaaluu irraa kan ka'e jabina isaa sanaan otoo hin beekin namoota baay'ee ni balleessa. Balleessuudhaaf yaadee balleessa miti, osoo hin beekin balleessa. Kanaaf barumsa argachuun baay'ee gaariidha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee waaqa tolfamaadhaaf qalma dhiyaatu kanarratti deebii gahaan kennameera. Mee kadhannee itti seenna. Jiraataaf kabajamaa alfaaf omeegaa waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Kunoo dura kee jirraa dubbii kee hiiki nu barsiisi. Akka dubbiin kee nuun jedhetti jiraachuu akka dandeenyu nu gargaari. Yaa Waaqayyo Gooftaa, siin alatti waaqni biraa waan hin jirreef. Siin alatti yaa Waaqayyo Gooftaa waaqa kan ofiin jedhu hundumtuu duwwaa waan ta'eef teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Anaaf obboloota kootti dubbachuun fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Waan nu barsiistuuf, waan nu gorsituuf, waan nu leenjistuuf, waan nu hidhachiiftuuf, sagalee kee keessa keenyatti waan dhangalaasuuf galanni siif haa ta'u. Jiraataaf kabajamaa alfaaf omeegaa waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaa isatti nu jaalate tokkicha lama kee Yesuusitiin. Ameen. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu akkas jedhee eegala. Tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Waa'ee qalma waaqayyoolii tolfamanii fi dhiyeeffamanii gaafattanii turtan. Isin keessaa jarri tokko hundumti keenyaa beekumsaa qabna akka jedhan ani beeka. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Waa'ee qalma waaqayyoolii tolfamaniif dhiyaataniif gaafii akka gaafattaniif ani beeka. Gaafii gaafattanii turtanii. Garuu isin keessaa, isinuma keessaa, waldaa Qorontoos kana keessaa jarri tokko ka'anii jarri akkamii beekumsa qabna kan jedhanii
Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Hundumti keenya beekumsa qabna akka jedhan beekaa. Jarri kun beekumsa qabna qofa miti. Hundi isaaniiyyuu Kiristoositti beekumsa qabna yaada jedhan bira gaariif. Hundi keenyaa beekneerra, hundi keenyaa hubanneerra, waa'ee Kiristoos hunduma keenyaaf galeera. Namoonni jedhanii isin keessa akka jiran nan beekaa. Garuu beekumsi akkasii nama bokoksaa jedhe. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Egaa ofii keetii yoo beekte, ofii keetii yoo hubatte, ofii keetii waa bira yoo geesse, ofii keetii sammuun kee yoo kabbanamu ta'e, ofii keetii waan tokko beekte gaafa bira geessu, namni biraallee akkuma gangoo kana beeka jettee yaadi. Beekumsi akkasii of nama tuulchisa. Of tuultuu nama godha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamma ati beekte namni biraa, hamma ati beekte namni biraa beekuu dhabuu danda'a. Hamma ati beektu immoo kan beektu caalaa immoo namni biraa si caalaa beekuu danda'a. Waan ati beektu namni biraa hin beeku ta'uu danda'a. Isaati hin beekne immoo namni biraa hin beeka waan ta'eef beekumsaan nan qaba jettee of hin tuulini. Beekumsi akkanaa nama bokoksaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Jedhee waldaa kana yookaan immoo namoota waldaa kana keessa jiranirran gorsa kennaafii jira. Beekumsi akkasii nama bokoksaa. Jaalalli garuu tokkummaa hin ijaaraa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Beekumsa qabna jettanii beekumsa keessanii dhaadatinaa. Garuu jaalala qabaachuu keessanii dhaadadhaa. Jaalala yoo qabaattan jaalalli tokkummaa hin ijaaraa. Beekumsi garuu tokkummaa hin diigaa. Wallaalaan si tuffachiisa. Anumatu beekana si of si eeggisiisa. Beekumsa keetti hin hirkatini. Beekumsa keetti yoo hirkatte beekumsi kee siyyuu hin balleessa. Nama biraa miti suma mataa keetti balleessa. Beekaa kan of seetu yoo ta'e ani beekeera, ani hubadheera, ani bira gaheera jettee kan yaaddu yoo ta'e beekumsi ati qabdu suma mataa kee iyyuu si balleessuu danda'a obboleessa koo obboleettii ko. Kanaaf waldaa kana gaafa gorsu Phaawulos maal jedhee gorsee beekumsi akka kanaa nama gorsa. Hundumatu Kiristoositti beekadha miti. Hunduma immoo beekuun immoo hin danda'amu. Beekaa deemna malee beeknee xumuruu hin dandeenyu. Beekumsatti guddachaa deemna malee beekumsa xumuruu hin danda'amu. Namoonni akka kanatti hundi keenya beekana ofiin jettan kuni beekumsi akka kana nama bokoksa. Of tuultuu nama godha jedheetini waldaa kana gorsuutti ka'e. Garuu jedhee garuu jaalalli garuu tokkummaa ijaaraa. Tokkummaa hin diigaa. Beekumsi tokkummaa diiga. Beekumsatti hin hirkatinaa. Jaalalli maal godhaedha? Tokkummaa hin ijaaraa. Amantoota gidduutti jaalala tokkummaa ijaara. Beekumsa miti. Ani sirran beekaa ati narra beektaa. Ati beektu ani nan beekaani maal godha? Tokkummaa qulqulloo ta'anii diiga. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf beekumsa ofii keenyaa qabnu obboloota keenyaan gaa hamma walitti fe'uu osoo hin taane hamma isaan hubachuu danda'an hubachiisa. Beekumsa ofii kootii qabu warra kaan wajjiniin qooddachaa jiraachuudha malee ani beekana jechuun wallaalaa ta'uu kee agarsiisa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni caalaa beekuu fedhu ammallee beekuun isaaf ta'utu hin beekuu jedha. Namni caalaa beekaa of se'u amma illee beekuun akka isaaf ta'u hin beeku bakka namni kun. Caalaa beekaa of se'a. Adeekeleen caalaa hubannaa wangeelaa qaba. Adeekeleen caalaa hubannaa macaafa qulqulluu qaba. Waa'ee Kiristoos irratti eenyummaa Kiristoos irratti beekumsa gahaan qaba. Maaloo jechuun hin danda'u namni tokko hin barbaachisu. Namni akka kanaa yoo jiraate ammayyuu namni sun homaan beekuu jedhama. Ammayyuu namni sun homaan beeku, homaan baranne, homaan hin hubanne ganaa hubachuun isa barbaachisa. Ganaa beekuun isa barbaachisa. Ganaa beekumsa bira ga'uutu isa barbaachisa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Namni ani caalaan beeka of se'u. Nama kaawwan caalaa hubannaan qaba. Namni of se'u inni ammayyuu homaan beekuu dha. Homaa akka hin beekne ofaa beeku.
Homa akka baranne ofaa beeku. Homa akka isaaf hin galle ofaa beeku. Yesuusinaaf galanni guddaan. Caalaa beekaa of se'etee jiraata. Caalaa hubataa of se'etee yoo jiraatte ati ammayyuu maal beeku? Yesuusinaaf galanni guddaan. Duukaa buutonni Kiristoos yookaan bartoonni Kiristoos maqaan bartoota jedhamu kan nuuf kennameef bartoota koo godhaa. Nama hundumaa maal godhaa? Bartoota koo godhaa. Maal jechuudha? Barattoota maqaanuyyuu. Barataa kan deemudha. Barataa guutuu barachaa deema. Waa'ee Kiristoos barachaa deema. Waa'ee eenyummaa Kiristoos barachaa deema. Erga gara gooftaa dhufne waa'ee eenyummaa Yesuus Kiristoos kana baranna. Ima baranna. Waggaadhaa gara waggaatti ima baranna. Ima baranna guyyaa hundumaa bira ga'uu hin dandeenye beeknee xummuruu hin dandeenye. Maaliif jennaan? Waaqayyoon kana beekanii xumuruun hin danda'amu waan ta'eef. Sammuu ilma namaatiin waaqayyoo kana qoranii bira ga'uun hin danda'amu waan ta'eef. Kanaaf waa'ee warra beekumsa qabna ofiin jedhanii homaa ammayyuu homaa hin beekne jedhee Phaawulos gorsa isaaniif kenne. Caalaa akka isaan beekaniif gad of deebisuu akka danda'aniif. Namni waaqayyoon jaalatu garuu isa biratti beekamaa hin ta'a. Namaan beekan ofiin jedhu irraa namaan waa'ee macaafaa nan beekaa, PhD'n qabaa, digiriin qabaa, dippiloomiin qabaa, maaloon qaba jedhee nama dhaadatu irraa Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Nama waaqayyoon jaalatutu nama san caalaa beekumsa qaba. Nama waaqayyoon jaalatu, namni waaqayyoon jaalatu jaalalli amala jaalalaa keessaa jaalalli of jajjuus hin godhu. Jaalalli of hafuuftuus hin godhu. Boqoftuus hin godhu. Of tuultuus hin godhu. Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Jaalalli hin obsa. Jaalalli gara raafessa. Jaalalli beekaa of hin godhu. Yesuusinaaf galanni guddaan. Hundaa beekaa garuu osoo hundumaa beeku akka waan hin beeknetti biruma darba. Yesuusinaaf galanni guddaan. Kanaaf maaltu barbaachisaa? Jaalalatu barbaachisaa. Kanaaf waa'ee qalma waaqayyoolii tolfamaniif dhiyeeffame nyaachuu immoo waaqayyoolii tolfaman dhugumaan jireenya akka hin qabne akkasumas waaqayyo tokkicha malee kan biraa akka hin jirre nu hin beekna. Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo tokkicha malee waaqni biraa akka hin jirre waaqayyoolii tolfaman kun jireenya akka hin qabne nu hin beekna. Garuu beekumsi kan keenya kun nama biraatti gufuu akka hin taane jechaa jira Phaawulos. Buleessa koo buleettii koo waaqa tolfamaan akka waaqa hin taane hin beekta. Akka waaqa hin taane hin beekta. Akka gatii hin qabne hin beekta. Waaqayyoon tokkicha malee waaqni biraa akka hin jirre hin beekta. Garuu beekumsi ati qabdu kun nama biraa akka hin ajjeefne. Nama biraa akka hin ajjeefne of eeggachuu qabda. Hundumatu kana beeke jechuu miti. Hundumatu kana beeke jechuu miti. Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Otoo hundumtuuyyuu waaqayyoolii tolfamoon waaqa miti. Gatiin qaban. Waaqa miti gatiin qaban. Faayidaa hin qaban. Jedhee namni hundumtuu beeke. Har'a maaliif sodaata ree seetan? Namni seetana sodaata. Hin sodaata seetan. Seetanni akka sana gooteedha. Akkana na gootee. Sanna gootee kan irratti raawwattee gufuu na dura keessee na maalii na gootee na ajjeessee ooltee laala ammayyuu seexanni humna guddaa akka ishiin qabdutti kan amanan amantootuma ta'anii jiru. Maaliif? Gara beekumsa kanaatti hin guddannee jechuudha. Gara hubannaa kanaatti hin guddannee jechuudha. Itti jiraachaa turani waan ta'eef. Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Itti jiraachaa turani waan ta'eef. Fakkeenyaaf waan inni tolfamaan wanta inni hojjetu tokkoodhaan nan beekaani amma fakkeenyaaf jechuudha. Ittan jiraachaa ture waan ta'eef. Garuu amma beekumsi tokko naaf galeera. Beekumsi naa galee maalidha? Inni sun kan gatii hin qabne akka ta'e naa galeera. Inni sun kan gatii hin qabne ta'uusaa anaaf akka gale immoo nama biraatti galuu hin danda'u. Namni hundumti hubannaa akkanaa qabaachuu hin danda'u. Namni hundumtuu hubannaa kana akka qabaatan gara hubannaa kanaattis akka dhufaniif immoo maal gochuu qabna? Barsiisuu qabna. Barsiisuu qabna malee of tuuluu hin qabnu.
fuuldura isaaniitti of tuuluu hin qabnu. Fakkeenyaaf waaqa tolfamaadhaaf waan dhiyaate waan waaqa tolfamaadhaaf dhiyaate yoo tuqxe yoo nyaatte boqottee duuta jedhanii nama sodaachisu. Fakkeenyaaf boorantichaaf kan dhiyaatu yoo nyaatte boqottee duuta jedhanii kan barsiisan jiraachuu hin jiru. Boqottee duuta si boqossa si ajjeesa si naafessa hojii xonqolaa. Fakkeenyaaf namni tokko balbala isaarratti fiddee xonqolaa gaafa darbite qoshaashaa maaltu siif darbe jedhee fuudhee gata. Kun amantii isaati. Qoshaashaa jedhee fuudhee gata. Inni tokko boodatti darbanii na naafessuudhaaf na ajjeesuudhaaf na balleessuudhaaf natti darbanii jedhe. Ofii maalidha? Amanaadha. Inni kunoo qoshaashaa hoyyee darbe jedhee nama fuudhee akkuma isaatiin fuudhee gata. Inni kunoo na ajjeesuudhaaf ignoo dabaqqa. Guyyaa sanaa jalqabee dhukkubsata. Guyyaa sanaa jalqabee harki isaa kottaa. Guyyaa sanaa jalqabee miilli isaa kottaa. Sana booda gara waldaa deemaa raayya. Maaliif? Waan sodaatuuf. Inni tokko baay'ee qoshaashaa wayii qe'eetti darbanii fuudhee gata. Waan lubbuu qabdu yoo ta'e immoo iyyuu waan akka lubbuu yookaan waan biraa yoo ta'e fuudhee itti fayyadama. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yookaan immoo iyyuu qoshaashaa dhaqee fuudhee harka isaatiin fuudhee gata. Xonqolaa kaleessatti jiraatanii baranii jiru waan ta'eef amma fakkeenyaaf xonqolaa gaafa fidanii qe'ee keetti darbanii xonqolaan hin beekama. Kaleessan beekna akkaataa maal namatti darbu. Fakkeenyaaf daaraa, killee duudaa, lukkuu gurraattii, limmoo, milaacii, mismaarii, wantoota kana wal keessa kaa'anii walitti guuranii fidanii fi darbu. Qoshaashaatu darbamee dhufee jedheeti fuudheen gata. Nama fakkeenyaaf jechuudha. Qoshaashaadha jedheetuma fuudhee gata. Bara tokko osoo gooftaan amaninuyyuu ani hojii xonqolaan sodaadhu. Baay'een keenya namni baay'een isaa osuma gooftaan qabaatin hojii xonqolaa hin sodaatu. Xonqolaa fidanii daaraa fi anqulaalii fidanii Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Anqulaalii duudaa fidanii maasaa keenya keessatti daaraa wajjiniin naqan. Maal jechuudha? Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hiikaa qaba. Daaraa haa ta'anii. Hiikni isaa jechuudha. Daaraa haa ta'anii. Duudaa haa ta'anii. Lafa isaaniitirraa homtuun argamanii lafti isaanii duudaa taatee haa teessu. Lumaa hin biqilchinii. Ergaa jedhu of keessaa qaba. Wanti isaa jechuudha. Ani garuu anqulaalicha guuretan waggaa meeqaaf? Anqulaaliin 2 yoo ta'e waggaa 2. Anqulaaliin 3 yoo ta'e waggaa 3. 4 yoo ta'e waggaa 4. Keenyarra kan ka'ani waggaa 8 jedhanii anqulaalii 8 naa ka'an. Anqulaalii 8 tan fuudhee galee affeelee nyaate. Duruyyoo son gooftaan qabaatin jechuudha. Maaliif? Hin sodaadhu waan ta'eef. Beekumsa nan qaba jechuudha. Gaafa nani fuudhee nyaadhu namni hundumtuu amma bookee du'a amma maalii taa'ee na eegan homaan taaneen. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Beekumsa akka kanaa duruuyyuu qabaachuu dandeenya osoo gara gooftayyuu dhufin jechuudha. Waan tokko sodaachuu dhabu duruu qabaachuu dandeenya. Garuu namoonni garuma gooftaa dhufaniyyuu xonqolaarrayyuu sodaatan jiru. Balbala isaa irratti fidanii daaraa gaafa naqan. Qoshaashaa wayii fidanii too gaafa darban. Qoshaashaa haa taatu, daaraa haa taatu. Waan goggogaa fidan. Waan goggoddu maali? Hin beeka hiikkaa isaa beeka namni. Hiikkaa isaa beeka kaleessa itti jiraachaa ture waan ta'eef. Hojii xonqolaa kanatti kaleessa jiraachaa ture waan ta'eef hiikkaa isaa waan beekuufi namni hin sodaatu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin sodaatu. Waa irratti hojjisiisanii fidanii kennuufi. Uffata irratti hojjisiisanii fidanii kennuufi. Guyyaa sanaa jalqabee na hoosisuu jalqabee jedha. Guyyaa sanaa jalqabee nagaan argannee jedha. Maaliif? Waan sodaateef jechuudha namni sun. Namni sun waan sodaateef. Hundumatu beekumsa akkanaa qaba miti.
hundumatu beekumsa akkanaa qaba xonqolaan kan sodaatu fi kan hin sodaanne amanaa ta'ee jira waan ta'eef of eeggannoo gochuuniif baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waaqni kun jireenya akka hin qabne waa gochuu akka hin dandeenye nuyi beekna. Waaqayyoolii kan jedhaman waaqa keessa lafa irras waaqayyoolii gooftoliin akkasii baay'eedha. Baay'eedha. Waaqarras lafarras waaqayyooliin akkasii baay'eedha. Nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isaa waa hundumaa uumeedha. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannudha. Akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtuu isaan ittiin uumame isa nuyi ittiin jiraannudha jedhee Phaawulos amanannaan inni qabu kan akkanaati jechuudha. Waaqayyo tokkicha malee waaqni biraa akka hin jirre. Gooftaa tokkicha malee gooftaan biraa akka hin jirre. Phaawulos kana amana. Phaawulos kana osoo amanuu garuu namoota duratti ija jabinaan waa gochuurraa of eega. Sababbiin isaa beekumsa isaatiin namoonni akka hin banneef, hubannaa inni qabuun namoonni akka hin banneef. Haa ta'u iyyuu malee lakkoofsa torbarratti haa ta'u iyyuu malee hundumatu beekumsa kana qaba miti. Garuu kana hamma ammaatti itti turanii waa'ee waaqayyoolii tolfamanii kana itti baranii kanaaf yeroo foon qaalmaa sanaaf nyaata akkuma waan waaqayyoolii tolfamaadhaaf dhiyeeffameetti in nyaatu. Yaadni garaa isaanis dadhabaa waan ta'eef kanaan hin xureeffamu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaan dura waaqa tolfamaadhaaf yeroo jiraachaa turan akkamitti akka jiraachaa turan waan beekaniif har'as waan sanatti yommuu hirmaatan waa'ee waaqa tolfamaadhaaf dhiyaate sanatti yommuu hirmaatan ammatu waaqa tolfamaadhaaf dhiyaafame jedhanii yaadanii waan fudhataniif yaada garaa isaanii hin xureessa. Ittiin xureeffamu. Ittiin miidhamu. Kanaaf isaan duratti wanta akkanaa akka hin gooneef namoota dadhaboo duratti, namoota hubannaa waa'ee wangeelaa hin qabne biratti, namoota hubannaa waa'ee Kiristoos hin qabne biratti garuu maal qabu? Kiristoos hin qabu. Yesuusitti amananii jiru. Namoota hubannaa akkasii hin qabne biratti wanta akkana hin godhinaayi. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin godhinaayi. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a iyyuu calleen humna akka ishiin qabdu kan amanutu jira. Waa gochuu akka callee maadha kiyyaatu kana na godhee jedhan yoo barbaadan. Callee maadha kiyyaatu kana na godhee. Ani callee haadha kiyyaatan fuudhee lagatti gate kanaafan kana ta'e. Ishumatu har'allee naan lolaa jira. Ishumatu har'allee na dadhabsiisaa jira. Ishumatu har'allee hafuura koo jeeqaa jira. Ayyaana abbaa kootitii kan haadha kootitii. Callee haadha kootitii ateetee haadha kootitii. Jedhanii har'ayyuu kan sodaatan mana gooftaa keessa jiru. Garuu gooftaa warra du'eef warra gooftaa jaalatan Yesuus Kiristoosiin duukaa warra deeman garuu maal kan sodaatan? Ammayyuu waaqa tolfamaa kan sodaatan. Maaliif? Waaqa tolfamaa kana wajjiniin waggaa dheeraa jiraachaa turan. Bara dheeraa wajjin jiraachaa turan. Bara dheeraa yeroo dheeraa wajjin turan. Yoo barbaadan gooftaa amananii Yesuusiin duukaa osoo deemaa jiran sheekanaa Useenii kiyya jechuu danda'u. Callee haadha kiyyaa waaqa abbaa kiyyaa haadha kiyyaa jechuu danda'u. Maalidhaaf? Namoonni kun bara dheeraa waliin turan waan ta'eef afaan isaanii keessaa dafee hin badu. Bara dheeraa waliin turan waan Yesuusin jedhu sana booda jechuudha bakka rifatanii. Fayyanii jiru namoonni kun. Garuu maalidha? Gara beekumsa kanaatti hin dhufne malee. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fayyanii jiru. Gara hubannaa kanaatti hin dhufne malee. Namoonni kun hawwoota ta'uu danda'u. Abboota ta'uu danda'u. Ijoollota ta'uu danda'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ga'eessota ta'uu danda'u. Umurii kam keessattuu hin argamu. Umurii kam keessattuu hin argamu namoonni kun jechuudha. Umurii illee daangessuu hin dandeessan. Umurii kam keessattuu hin argamu namoonni kunniin. Garuu fayyaniiru gooftaan ni jaalatu. Garuu fayyaniiru gooftaa faanaa deemu. Garuu bara dheeraa isa wajjin jiraachaa waan turaniif. Bara dheeraa xonqolaa wajjin jiraachaa waan turaniif. Bara dheeraa digimtii wajjin jiraachaa waan turaniif.
har'a iyyuu digimtiin kan humna isaa irratti qabutti fakkaata. Maaliif gara beekumsa kanaatti hin guddanne ganaa guddachaa jiru waan ta'eef. Gara beekumsa kanaa bira hin geenye ganaa bira ga'u waan ta'eef. Gara safara guutummaa ayyaana Kiristoos bira hin geenye ganaa bira ga'u waan ta'eef. Kanaaf iyyuu waan hojjennu waan dubbannu hundumarraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf asirratti waa'ee nyaatatu dhiyaate, waa'ee nyaata waaqa tolfamaatu dhiyaate. Nyaata waaqa tolfamaa fakkeenyaaf ani waan nyaadha waan godhu. Buddeena nyaadha jedhan nyaadha maaluma homaatu sallaqqaa'u. Buddeen nyaadha jedhuma nyaadha. Buddeenni buddeena. Bakka nyaanni nyaata. Kanarraa kana ana biratti uumaa hiikan qabu. Garuu namoota biratti hiikaa qaba. Anaan qabiti duruu iyyuu mana qaallichaattan guddadheeni waan ta'eef duruu kabajan kennuun. Duruu iddootti hin laafdoon. Durumaayyuu jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddatu. Gara hubannaa kanaatti gara beekumsa kanaatti garuu kan hin guddanne namoota sadarkaa hunduma keessaa qabna. Namoota kanaaf of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Nyaanni gara Waaqayyootti nu hin dhiyeessu. Yoo nyaannes wanti nutti badu hin jiru, yoo nyaachuu baannes wanti nutti tolu hin jiru jedha Phaawulos. Nyaanni gara Waaqayyootti nu fidu, gara Waaqayyoo irraa nu fageessu, yoo nyaannes yoo nyaachuu baannes wanti nutti tolus wanti nutti badus hin jiru. Garuu namoota dadhaboo lakkoofsa 7 sinifan dubbisa irra deebi'ee tokkoffaa Qorontos 8 lakkoofsa 7 irra deebi'ee sinii dubbisa. Haa ta'u iyyuu malee hundumti beekumsa kana qabna miti. Garuu kana hamma ammaatti itti turanii waa'ee Waaqayyoon tolfamaa kanaa itti baraniiru. Hamma ammaatti itti turanii itti guddatanii itti baranii jiru. Itti baranii jiru. Waan inni nama godhu itti baranii jiru. Miidhaan inni namarraan ga'u itti baranii jiru. Kanaaf yeroo foon qaalmaa sana nyaatan akkuma waan waaqa tolfamaadhaaf dhiyeeffametti hin nyaatu. Yaadni garaa isaanii isa dadhabaa waan ta'eef kanaan hin xureeffamu. Yaadni garaa isaaniis dadhabaa waan ta'eef kanaan hin xureeffamu. Nuyi nyaanni gara Waaqayyootti nu hin dhiyeessu. Yoo nyaachuu dhiifnes wanti nutti badu, yoo nyaannes wanti nutti tolu tokkoyyuu hin jiru. Garuu kana fo'achuu dadhabuu keenyaan Yesuusidhaaf galanni guddatu. Garuu kana fo'achuu danda'uudhaan Yesuusidhaaf galanni guddatu. Kan addaan fo'annee baasuu dhabuu keenyaan kun gara tokko warra amantiitti dadhaboo ta'anitti gufuu akka hin taane of eeggadha. Yesuusidhaaf galanni guddatu. Amantiitti warra dadhaboo ta'an asirratti waa'ee nyaata qaalba tolfamaatti kan dhiyaatu. Fakkeenyaaf walamachuu, dabarsanii wal kennuu, maqaa walii balleessuu, dhimmoonni kuni yoo jiraatu namoota amantiitti dadhaboo ta'an hin gufachiisu. Irraa of eeggachuun baay'ee barbaachisa. Garuu kana fo'achuu danda'uu keessan kun karaa tokko warra amantiitti dadhaboo ta'e gufuu akka hin taane of eeggadhaa. Tarii namni tokko utuu ati inni beekumsa kana qabdu qaalma Waaqayyoo tolfamanii keessatti maadditti dhiyaattee jirtu si argata. Kaarii namni amantii isaatti beekumsa akkasii hin qabne tokko amantii isaatti dadhabaa kan ta'e osoo ati qaalma Waaqayyoon tolfamaarraa nyaattu maaddii isaa irra teessee isaa wajjin osoo hirmaattu si argachuu danda'a. Yoo si arge garuu kun qaalma Waaqayyoo tolfamaadhaaf dhiyaatu nyaachuutti yaada isaa isa dadhabaa hin kakaasuure. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Yaada isaa isa dadhabaa kana maal godha? Hin kakaasaa.
gara kufaatitti, gara badiinsatti, beekumsaatti qabduun namni biraa badaa jechuudha. Hubannaatti qabduun namni biraa badaa jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nuti ayyaana Waaqayyoon nurra jira jennee akka barbaanne ta'uu hin qabnu. Beekumsa gahaa qabna jennee akka barbaanne ta'uu hin qabnu. Dibata nurra jira jennee akka barbaanne ta'uu hin qabnu. Hubannaa Waaqayyoo biraa qabna jennee akka barbaanne ta'uu hin qabnu. Ergaa Waaqayyoo nu biraa fudhanneeyyuu akkaataa ittiin gara namaatti fidnu qabaachuu qabna. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abboonni keenya ergaa Waaqayyoo irraa yommuu fudhatan akkaataan isaan gara namootatti fidan akkaataa itti Waaqayyoo irraa dhaga'aniin tokko hin turre. Akkatti namaa galuu danda'utti, akka namni hubachuu danda'utti, akka namni bira ga'uu danda'utti, akka namni beekumsa gahaa argachuu danda'utti isa Waaqayyoo irraa fudhatan gara namaatti akka ta'utti dabarsan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf hubannaan ati qabdu, beekumsa ati qabduun namni biraa akka hin banne of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisa. Akkasitti namichi dadhabaan kun obboleessumti kee ilaa obboleessa dadhabaa akka qabdu bari obboleessa koo obboleessi obboleessa dadhabaa akka qabdu bari obboleessa dadhabaa qabda obboleessumti kee dadhabaan nami akkasitti namichi dadhabaan kun obboleessumti kee inni Kiristoos du'eef beekumsaati qabduun in balleeffama. Tokkoffaa Qorontos 8 lakkoofsa 11 irratti akkasitti namichi dadhabaan kun obboleessumti kee inni Kiristoos du'eef beekumsaati qabduun in balleeffama. Nama gooftaan du'eef, nama gooftaan gatii kafaleef beekumsa keessanii hin ajjeesinaa. Hubannaa keessanii hin ajjeesinaa. Waan sinii galeen hin ajjeesinaa. Obboleessa keessaniif of eeggadhaa. Obboleettii keessaniif of eeggadhaa. Warri beekna jettan, warri beekumsa qabna jettan beekumsa keessaniin of eeggadhaa. Nama akka hin ajjeefne of eeggadhaa. Nama akka hin balleessine of eeggadhaa. Of eeggannoo guddaa godhaa. Karaa kanaan obboloota keessan yakkitanii yaada garaa isaanii isa dadhabaa madeessuu keessaniin Kiristoos in yakkitu. Amma boo baay'achaa jira. Obboleessa kee isa Kiristoos du'eefi maal goota in balleessitaa jedhu. Itti dabalee kana gochuu keetiin immoo Kiristoosin yakkitaa. Obboleessa kee madeessuu keetiin immoo maal goota Kiristoosin immoo hin yakkitaa. Yakka jalaa ba'aan jirtu obboleessa koo obboleettii ko. Yakka jalaa ba'aan jirtu of eeggadhu. Murtii jalaa ba'aan jirtu of eeggadhu. Obboleessa kee of eeggadhu. Lafa kanarra amma jiraattutti Waaqayyoo qofa osoo hin taane obboloota kee of eeggadhu. Obboleettii kee of eeggadhu. Obboleessa kee jiraadhu. Obboleettii kee jiraadhu. Kanaafis nyaata akkasitti dhiyaachuun sababii obboleessa koo kuffisuuf yoo ta'e ani obboleessa koo akka hin kuffifnetti matuma deebi'ee foon hin nyaadhu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Wanta obboleessa koo kuffisu hin godhu yaada jedhudha jechuudha Phaawulos. Ergaan isaa inni xumura. Wanta obboleessa kee kuffisu hin godhinii jechaa jira Phaawulos. Waan obboleessa kee gufachiisu, waan obboleessa kee kuffisu hin godhinii. Waan obboleessi kee itti gammadu malee, waan obboleessa kee gammachiisu malee, waan obboleessa kee das jedhu malee, waan obboleessa kee ittiin tolle hin godhinii jechaa jira Phaawulos. Obboleessa koo obboleettii ko wanta obboleessa keetiif hin tolle, waan obboleettii keef hin tolle, waan firoota keef hin tolle, waan jaalalloota keetiif hin tolle hin godhinii. Hin godhin. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kana bichaa nuti isinitti himaa dhaggeeffadhaa. Waan diina keef hin taane hin godhin. Macaafni qulqulluun maal jedha? Diinni kee yoo beele nyaachisu waan gaarii gootaaf malee waan hamaa hin godhiniif. Isa gaariidhaan hamaa moo'i malee hamaadhaan hamaan moo'in isin jechaa jira macaan. Waan gaariidhaan isa hamaa moo'i malee hamaan sin moo'ini. Hamaadhaan isin moo'i. Obboleessa keef waan gaarii, diina keefis waan gaarii.
ilaalcha gaarii obboleessa kee, ilaalcha gaarii diina kee. Diina keenyaaf ilaalcha gaarii, obboloota keenyaafis ilaalcha gaarii akka qabaannu Macaafa Qulqulluun kan nutti himaa jiru. Egaa maal wayyaree? Maalu gorfamna asirraa? Waan obboleessa keenya ajjeesu, waan obboleessa keenya balleessu, waan obboleessa keenya gufachiisu irraa of eeggachuu. Lammata waan diinota keenya balleessu, waan diinota keenya gufachiisu, waan diinota keenya hin taane gochuu irraa of eeggachuu. Diina keefis, obboleessa keefis waan gaarii yaada. Diina keessa diiyaabiloos immoo ifadhu. Diinni lamatu jira. Tokko nama. Inni kun seexana. Seexana ifadhu nama jaaladhu. Gooftaan sinaa eebbisu. Seexana ifadhaa nama jaaladhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyo siniif haa baay'atu. Guddaa akka isin jaaladhu sin kabaju. Sinuu gaarii gootanii beektu. Egaa sagalee kanatti turtanii dhaggeeffattanii akka itti eebbifamtan abdii amantiin qaba. Amma dhumaatti sagalee kanatti jabaattanii dubbii Waaqayyoo kanatti jiraachuu akka dandeessan ayyaanni Waaqaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 10 yoo jettan argachuu dandeessu. Diina keef, obboleessa keef waan gaarii yaada. Diina kee diiyaabiloosiin immoo ifadhu. Diina keessa nama ta'e immoo jaaladhu. Gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Shaaloom. Sheer walii godhaa. Ergicha wal laqqabsiisaa. Gooftaan sinaa eebbisu. Ayyaanni Waaqaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Maqaa Yesuusiin. Ameen.